Nageessi badhaadha. Fayyuma. Baga jiraattanii argitee har'a wanna hedduu taasifamaa jira har'a waan argitee ijoollee Suud Arabiyaatti mana hidhaatti balaa irra gahaa jiruu fi namni irra guddaan illee kan of ajjeesaa jirantu dhaga'ama. Kanarratti waa xiqqoo haasa'uu barbaada. Waa jechuun barbaada. Innis argitee har'a Suud Arabiyaa kana namni jiru ni beekna. Leencoo baatii achi jira. So nama guddaadha. Nama argitee quuqama Oromoollee beeku jedhani gaa durii. So ammas namoomni argitee birmadummaa garaa gara baasee beekuudha. Yoo argitee akka Itoophiyaatti hiriirra jedhanii garuu akka Oromoottis nu wajjin dhaabbataniiti kanaan dura haasaa babbareedaa wayii haasaa turanii bara dheeraadhaa fi yaa waggaa 20 wayii kana dura baay'ee qabsaas turanii afaaniin jechuun dirree qabsoolleen deemne afaaniin baay'ee qabsaa turan. Har'a biyyuma Itoophiyaa isin jettanii amma itti galtanii jettanii Itoophiyaadhaaf dhaabbanna jettan kana keessatti namummaan Itoophiyaa kunoo biyya Suud Arabiyaa keessatti intalli tokko kaleessa duute bakka jireenyi itti hammaatee argitee ijoolleellee qabdii wannaa akkan dhagayetti odeeffannoo gahaa hin qabu garuu so of ajjeeftee jedhan harkaan of ajjeeftee jedhanii so mana hidhaa sana keessatti inni du'es achuma ciisaa namni kaasu hin jiru. Mootummaa Suudiitti illee iyyatanii Suudiin ammoo nuti waan isinii goonu hin qabnu mootummaa Itoophiyaatu hin eeyyamini mootummaa keessan gaafadhaa jettiin. So dhageessee namoomni yoo argitee birmadummaan isinitti dhagahame waan akkasiitiin maaliif hin dirmanne? So maqaaf Itoophiyaa bulchinaa jettu Itoophiyauma sana ammoo argitee nuti bar warri argitee qabsaa'u warri qabsaa'u Amaara ta'ee argitee Tigiree ta'ee abadanii argitee garaatti hin jabaatu fuudhee awwaala jechuun birmaduu jedhani. Birmaduun kufee dhageesse qaama kee qaba. So birmaduudha wal awwaala aadaadhumatu akkas dhageesse yoo awwaalullee dadhabe argitee haala sardaa lola keessa jiraate baala irratti cabsa. Baala irratti cabsa. Alagaallee ta'u isuma ajjeesellee ta'u baala irra buusa yoo awwaaluu dadhabe malee biraan deemu darbee allaattiitti. Kanaaf dhageessee haalli amma deemaa jiru baay'ee nama jibbisiisa. Ofuma keessaniif seenaan argitee baay'ee hamaadha. Godaannisa argitee godaannisa hin fayyine namarra kaa'ee darba. So sabarra kaa'ee darba. Wanni ammas hin hojjettan sabarratti argitee sabaa fidaa ta'a. Akkuma mootummaa Itoophiyaa kanaan dura dhufee darbeeti. So ofii isaaniitiif horii walitti qabatu. Haayile Sillaaseenis horii liqeeffate qaba. Horii mootummaa addunyaarraa liqeeffatan akkaawuntii ofiitti galfatanii kan argitee akka biyyaatti farramta. Akka biyyaatti farramtee liqii seentaa. So horiin gale sun immoo namni hundinuu akkaawuntii ofiitti galfata. Bara Batsaayees argitee Mallasiin argitee walii galanii akkaawuntii mataa isaaniitti gale. Kan amma nuti siqaa itti argaa jirtan kana isin warri biltiginnaas siqaa mayilee argitani siqaa nama argisiiftu malee. Ammas horii liqeeffattan argitee ummatuma Oromootu kafaluuf ta'a. Beekamaadha bar.
isin aga barbaadan liqeeffattu isa kaantu dhufee kafala jechuudha. So biyyooma ilaal godaannisa irraa isin keessani maqaa Oromootiin qabattani Oromoo biyya bulchaa jira abbaa maarreeti jedhani abbaa maarree jedhan laata abbaa taraa jedhani taraa sana keessas hin jirru maqaadhaanis homaan arganne maqaadhaan immoo nutti hafe dhageesse nama miti harreetu beeta mangistii galcha jedhani isinii wajjinis arrabfamne nama miti harreetu ambaasaadara jedhani anutuun ambaasaadara Leencoo Baatii arrabse natti tola narraa bareeda so alagaa yeroo arrabsu ammoo na dhukkubsata so walittan arrabfamaa jira gaa so argitee maqaa gaallaadhaan nu waamanii so achitti cafa qabne gaa nu hundi maqaa kana argitee isinirraa dhiquu hin dandeenyu isin argitee hojjanne isin argitee qabuu hin dandeenyu isin nama rabbi qabaa dadhabee rabbi isin qabu isiniin dhageesse jaarsi biyyaa isin qabu aadaanis isin hin qabu dhageesse barriyoo isinirraa nurraa isin qabe malee nama itti himan nun qabnu dhageesse maaliif isin sodaanneerra bakkuma hundattuu laal nama argite nama lama sodaadhu jedha Oromoon nama argite nama itti himattu hin qabne nama gosa hin qabne gosatti himattu hin qabne gosa hin qabunni bayee jira ammoo gosa isaatiin waamama malee bayee jira gosa keessaa nama argitee hayyuun amantii hin qabne sheekii aalimni hin qabne dhageesse nama kana ka rabbi hin qabne inni nu argitee ka sodaatanii jalaa gorii jedha Oromoon dhageesse innummaanuu nama sodaatanii jalaa gorii jedha namni qabu hin jiru isiniin namni qabu hin jiru bilxiginnaa namni qabu hin jiru argitee ardiyyoo qabde malee so wanni isin qabu hin jiru jaarsi biyyaa isin hin qabu manguddoon isin hin qabu hundayyuu argitee nama argitee ol ta'e ol taatan beenne dhageesse rabbii ol akka jirtan beenne bar amanne fudhanne waan goonu hin qabnu oo bokkaa roobsiftu gaararra baatanii inxooxxootti ol baatanii bokkaa roobsifnaa jettu so maaltus hin danda'a rabbiin of qixxeessitanii dhageesse so kanaafi egereedhuma Oromootiif jedhaati ummata biyyaa Suudiitti rakkataa jiru galcha achirraa dhageesse waan fedhe haa ta'u waanuma fedhe haa ta'u faannoollee haa ta'u faannummaa isaatu hin ta'in sabummaa Itoophiyummaa isaatiin fuudhaa galcha silaa maqaa Itoophiyaatiin naxxanii teessanii so kanaafi maqaan jirreen nurran kaayina seenaa Oromoo balleessitan dhageesse nugusa taatanii amma gaa nugusa torbaffaa taatanii so nugusa torbaffaan egaa waan Itoophiyaa irratti hojjetaa jiru argaa jirra bahaa Oromiyaatti akkas dhiya Oromiyaatti akkas kan isaa nugusinni torbaffaa kun diroonii haaraadhaan nama rukutuudha dirooniin hin jiru durii dirooniin namni rukutames hin jiru billumaa wal qaqqalan malee so suni jabaatu jabaa bulchaa amma immoo isin jabina hundaa olii qabdanii rabbi oliyyuu isintu jira akka of hin jettanitti rabbi ol jirtanii bokkaa roobsisuu dandeessuu bokkaa caamsuu dandeessuu kanaafi isin wanni dhaqqabu hin jiru namni fiigees isin dhaqqabu hin jiru ammoo harki rabbii yoo isin qabe malee harki rabbii ammoo waan sodaatu hin qabu nuti akkasitti amanna garuu isin immoo wanni nu qabu hin jiru jettu kanaaf ummata boo'aa jiru kana ummata Itoophiyaa walii gala Amaarri jirti achi Tigreen jirti Uraageen jirti Oromoon jirti hundinuu jira akkuma Itoophiyaa bulchaa jirtanitti mee ummata sanaaf dirmadhaa ummata sana baasa Leencoo Baatii keessattuu maali jechuun namoomni namatti nagaamu haadhaaf abbaan kee namooma bara haadhaaf abbaan kee
nama. Namoomni sun sitti nagaamu ati maatiilleen qabdu biyya. Hundi kan isaanii biyya faranjii jiran. Biyya faranjii jiran. Ati biyya faranjiiti xorataa baate. So amma biyya galteeti dulluma afaan qabirii irra teessee argite namni si biratti du'a. Of ajjeesa.